ilmaan keenyaate kan dura qopheeffannu bakki nuti yaadu qabnu asitti haftee dubbiini islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna swidini dura qalbii keenya irratti qawliin saawlataatu diinii mana keenya irraa meefanuuf baatu kulli nama rabbii isaatti amane hundi isaatu ummanni mana islaamaa warraa fi ilmaan isaatu bultiin keenya kan seera islaamaatiin jiraatu kan bareedina islaamaa mul'isuuf tattaafatu kuntaanaan ka'anii fagaatu isni khaliqaatiin islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna swidini Kutai Islamati wala laya bolesa hayata din Islam aulna ina mana kesa ya dira ya dubarti dubbi kona dagesa anandu bada wantino na 50 kalbi kesa amma rabbin kona la bisirra wa barresa nasiha khairi kabdu wali ya dumba hesa koda dubarti Islama wa tikosi odesa ya da kana chifa kesa na la la kalbi dani Islamu mani fabana nu agarsis nasridini mewae awani ranga babse wadu bada amana din Islam anjara biraka yada namuna kalbe fada irga kona ubada agar toke ummatate gama fese setada konni sin din Islam kesa kabdu guddoda ada fada manate aseno boletida isiduma togetida بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردوتوتا أورمو مسلم ميديا نجين ربي ككلين سران تيبا كجرتان جفتو سن الرتاجراتو درسين كنا كارا يا ربي فإن شاء الله تعالى وان ilman barsiisu jechuudha qeensa ofirraa deemsisu qeensa naannawa garitti kottee jedhaniin qeensa jedhaniin akkuma naannawaatiin haasawni waldhaba qaccee qubaa tanarratti tabaatu tana isii tanaan qeensa jedhaniin yookiin kotte jedhaniin qubbiin shanan kana qaccee irratti rabbiin uumaa ufiitiin akkanatti irra baasee deemtee yoo isin guddattu gabaabsuu shari'aan karaa goote kotte akkasin nama baatu tana yookiin qeensa akkasin nama bahu kana akka gabaabsuun isaa sunnaan duuba argiteetiin irraa dubbatte jechi rasuula alayhi salaatu wassalaam maal irraa akka jedhameetiin jedhame san ijoollee barsiisuu jechuudha mata dureetu sani malee waan ibiilluuf keessa qabata sunna barbaachiftu tannini ilmaan barsiisu akka tahee sani jechuudha mata dureen inshallah taala gari nama kottee muratullee kitaaba keessa nama barsiisanii jedheetiin irraa dubbat wanni kitaaba keessa hafeenuu jirtuyyuu ommaan kitaaba keessa hafeeyyuu waan baniin aadam irra deemtu yookiin jireennan taatu kana keessatti yookiin raawwattu keessatti wanni shari'aan hambiseeyyuu hin jirtuyyuu jechuudha saniifuu mee maal akkamiti duuba argiteettiin ilmaan barsiisuu qeensa ofirraa deemsisuu dhedheeressaniitiin akka duuba argiteettiin faallaa sunnaa isiin taate akkasii akka deemuu hin dandeenye warri sunnaa jala butamu akkam godhuu qaba akkam irratti akka deemu kana barsiisuu jechuudha ilmaan inshallah taala إن تقليم الأظفار إهدى خصال الفطرة الخمسة التي نص الحديث الصحيح عليهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مال جرى رسول عليه الصلاة والسلام دمسسون كتواني وكينك إنساكن إهدى خصال الفطرة الخمسة تكا رغا جيتين إسلامما roga islaamummaa irraa duuba argitee roga islaamummaa shanan irraa takkaa jechuudha
kottee ofirraa gabaabsuun yoo isiin guddatteetiniin jette ofirraa gabaabsuun sunnaa duuba argiteetiniin roga sunnaa takkarraa takka jechuudha. Isii shanii irraa haga shanii dubbatame shanii irraa takka jechuudha. Isiin kottee ofirraa gabaabsuun qeensa ofirraa gabaabsuun takkaa duuba argiteetiniin shanan sunnaa karaa godhame irraa dubbatame irraa yii takka jechuudha. Waa shan dubbachuu edaa waa shan sanirraa isii takka jechuudha dubbiini. Qeensa kana yoo inni guddateetiniin gabaabsuun barbaachisaadha. Wanni shari'aan karaa gooteetiniin jette wanni shari'aan akkas godhaa jettee ajajetti goote tokko karaan sun bareedaadha. Irraa duubatti deebuun irraa hin jiru, irraa shakkuun irraa hin jiru, irraa balfuun irraa hin jiru, irraa filatuun hin jiru, waan biraa isii dhiisanii ta biraa filatuun hin jiru jechuudha. Maaliifi karaan bareedaan karaa rasuulli nuu file jechuudha. Karaan bareedaan karaa rabbiin rasuula nu ergeetiin gorsa inni isinii godhe jala butamaa karaa inni nu jedhetuyyuu irra caalaadha, irra filatamaa jechuudha. Saniif waan ta'eefuyyuu qeensa kana yoo inni guddateetiin jedhe ofirraa gabaabsuu shari'aan karaa goote waa hedduufi. Tokkoffaa shari'atu itti ajaje rasuula alayhi salaatu wassalaam wanni nurraa jiru waan inni itti ajaje jaluma deemuu malee sunnaa isaa jala deemuu malee ka qawliin taate jechaan inni argamsiise taate ka dalagaan isarraa argame taate ka ficiliin isarraa argame taate ka taqriiraan isarraa argame taate hadiisa rasuulaa jaluma butamutuyyuu nurraa duuba argiteetiniin barbaachisaadha jechuudha. Rasuulli eega gabaabsuun barbaachisaadha jedheetiniin irraa dubbateetiniin jedhee khayri gudda keessa jira. Ofirraa gabaabsuun barbaachisaadha. Gara aqliitiin illee yoo laalaniitiin jedhan qeensi kun yoo namatti guddateetiin jedhe wasakni wanni adda addaa isa jala seentii achi jala dhokattii yoo dhiqatanillee qeensi kun irra ooleetiin achi jala dhoyseetiin namarraa hin bayuu kunillee wasakni kun asii deemeetiin gara garaatitti gahutu argamaa jechuudha. Karuma silaa namni aqliin laalutti jechuudha. Kana cufaafuyyuu gabaabsuun sunnaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam karaa nu godheetiin jedhee ofirraa gabaabsuun barbaachisaadha jechuuf itti dheeressuun hin barbaachisu jechuudha. Saniif ilmaan teenna waan kana sunnaa rasuulaattu karaan duuba argitee shari'aan islaamaa kun karaa goote jechuu ijoollee barsiifneetiin akka ofirraa gabaabsitu fahamsiisuuf barbaachisaadha jechuudha. Ijoolleen gariin namoota qeensa quba xiqqaa kana yookiin quba itti aanu kana warri gariin dhedheeresseetiin warri sunnaa adda addaa yookiin akkanumaan warri sunnaa tan irraa hin beeyne haaluma jiruu akkanumaan fedhe jala deemu dheeressaniitiin ka akkasitti deemantu jira. Yoo waan shari'aan jettu tana fahamsiisanii gabaabsuu kanatu irra caala jechuu beeksisanii akka kanatu irra filatamaa jechuu beeksisanii karaa hin godhini kana fa'a laaltee ijoolleen sunnaa kana fa'a jala butamutu irra argamaa jechuudha. Dafaniitiin osoo sunnaan namni arge deematuun tuni ijoollee onni irra hin buune sunnaa rasuuli lafa kaayee tana fahamsiisanii kottee ofirraa gabaabsuu akkasuma haasawa biroollee kan itti gaddeemu hedduu itti gadhufaatiin jirra. Waan kana cufaayyuu ijoollee fahamsiisuun waan irraa barbaachisaadha jechuudha. Yoo xiqqeenna kana waan kana fahamsiisaniitiin jedhan ijoolleen yoo tokko haqeensa dheeressu bira dhufeetiin jedhe qeensa keessan maa ofirraa fixxanii dheereffadhaa faayidii isinii oola gurra keessaa wayiin ufiin guurtanii nama tokkoon bocoortanii ofirraa maalii gootanii waan adda addaa gootanii yoo nama walloltaniitiin jettan ija qeensa kana keessaa baasuu isinii mijaha haasawu adda addaa itti fakkeesseetiin yoo ka jedhu taate ijoolleen sun irratti guddatte wanni duuba argiteetiin shari'aan itti ajajjee cufaayyuu olii tanatu barbaachisaa jetteetiin fudhatteetiin bira deemuu qabdi jechuudha. Ijoolleen sunnaa fahamte. Namni kun immoo wama haasa'umu kana dhugaa seetiin karaa sanillee irraa goruutu irraa argama. Akka akkas hin taane ilmaan teenna sunnaa rasuula alayhi salaatu wassalaam isii mi'ooytuu taate tana fahamsiisuun waan irraa barbaachisaadha jechuudha. Baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayra jazaa. Sani jechuudha darsiin irraa yoo rabbiin fedheetiin jedhe. Maal jedhe rasuula alayhi salaatu wassalaam hadiisa sayyaa keessatti خمس من الفطرة وشن إسلام ما إرائي كوني أما درسين ديما جرو كان كيسة يوكين درسين وتولي دبرسا جرو كان كيسة شن قوها في ده
kitaaban biraa keessatti 10 illee godheetiin fida akka darsii duuba argiteetiin kitaabni itti deemaa jiruun irraa gabaabseetiin fide waashan min alfixratii jedhe waashan min alfixratii karaa duuba argiteetiin islaamummaa irraayyii karaa islaamummaan itti karaa gooteetiin jette itti dubbatte irraayyii waashan min alfixratii islaamummaa irraayyii jechuudha karaa islaamummaa irraayyii الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار الاستحداد شريعتني وان شوفا وان ركضتو نمني غريني وان إساتولت ويتأهاسا وكانت دبتو إسان كان فتشيفني قفا دبتاني تنين برادي مني ويتوان برا ويتوان شريعي مو وان شريعان دبت شوفا irraa ibsuun barbaachisaadha shari'aan waan cufaayyuu bakka cufaa seenteetiniin dhugaa ibsite akka namni jiru addunyaa kanarratti sun irratti jiraatuu fi waa cufa badhee baafteetiniin dubbate wanni duuba argiteetiin irraa dho'isitu akka hin jirtu inna allaha laa yastahayyi anil haqqi rabbiin duuba argiteetiin haqarraa hin qaanfatu jedha akkasuma waan shari'aa tokko ibsuu keessatti namni gariin namaa waan inni jedhu namni yoo waan dhugaan jirtu waan shari'aan dubbatu tokko adii baasee irra dubbate namni kun hayaa hin qabu qaanyii hin qabu al hayaa'u min al iimaanii akkana jedhanii waan akkanaa dubbatanii jedhee irraa dubbate al hayaa'u min al iimaanii jechuun waan shari'aan irraa qaanfadha jettee irraa qaanfachuun iimaan irraayi waan shari'aan irraa qaanfadha waan shari'aan irraa duuba argiteetiin salfadha jettee irraa salfachuun yookiin irraa qaanfachuun iimaan irraayi jechuudha waan shari'aan immoo duuba argiteetiin dhugaa ibsaa jettee irraa namni yoo qaanfate faallaa deemeeyyuu jedhan waan silaa shari'aan badhee baasaatii namaa ibsa akka namni waan san fahamu jechuu irraa dubbatteetiin jette waan akkanaa waan qaanyiitii irraa dubbachuun hin danda'amu jedhanii yoo dhiisan suni hayaan jedhamu du'ufummaadha jedhan daciifummaa waan duuba argitee haqa rabbii ibsuu dadhabuudha jedhan naam من الفطرة واشن دو برغيتي خسالة إسلام مراي جتشورا غوسا دو برغيتي كلا إسلام مراي الاستهداد جتشوني رفنس قام سالا غبرتي بادو تنا أفر دمسيسون يوان أفر قلقلسوني سنة الرأي سنة شريعنا كيتو أفر قلقلسا أفتن قدسنا أفر قلقلسا إيقادا قلقلين إيقادا جتتنيني waan duuba argitee islaamummaan teenne irraa nu ibsite waan ijoolleellee barsiisuun barbaachisu jechuudha islaamummaatuyyuu akka kana akeeke jechuu fahamsiisanii ijoollee akka yoo duuba argiteetiin ufiin aki kitaaba keessa seentee yoo kitaaba baratte malee yookaan eessa akka barachuu dandeettu yoo haadhaa fi abbaa irraa barumsan fudhatiin ilmaan irraa deemsisuun barbaachisaadha jechuudha haga bultii 40 ol dabarsuun barbaachisuu jedhanii kaqeensaatii fi kanallee zaa'id tursiisuun duuba argiteetiin waan hin barbaachifne ofirraa duuba argiteetiin deemsisuun sunnaa shari'aan duuba argiteetiin itti akeeterray al-istihdaad istihdaada jechuun rifeensa qaama saalaa ka dhiiraa taate ka dubartii taate afurratti yookiin gubbarratti bahuu kana ofirraa qulqulleessuun waan duuba argiteetiin shari'aan karaa gooterraayi sunnaan shari'aa itti akeeyde waan qulqullinna eeggadha jettee shari'aan duuba argiteetiin karaa gooterraayi jechuudha waan barbaachisaadha wal khitaan ka itti aanu ammallee ijoollee duuba argiteetiin khitaanu ijoollee kittaanu jechuudha ijoolleen tuni ta dubraa taate ta dhiiraa taate kittaannaan duuba argiteetiin karaa godhamaadha irraa duuba argiteetiin akka silaa barbaachisutti irraa qulqulleessuun waan shari'aan itti ajajje jechuudha kittaannaan kun ka dhiiraatii fi ka ijoollee shamarran dubraa ka dhiiraa duuba argiteetiin dhiirri kittaannaan waajiba jedhan kittaannaan dhiiraa waajiba dirqama jedhan kun immoo duuba argiteetiin sunnaa jabaattuudha waajibaa mitii jedhaniitiin akkasirra dabarsan sawwaan ta'eef kittaannaan duuba argiteetiin akka cufattuu
ilmaan tanarra dhufuun waan duuba argiteetiin sunnaa keessa sabate jechuu irraa faaman waan sunnaa keessatti jirurraayyii jechuutuyyuu irraa faamama ka dubartiillee gara hadiisaatiin illee sabateetiin jiraa ka dhiiraallee duuba argiteetiin akkasittuyyuu waan irra waajibaati ka dhiiraa waajibaa ka dubartii immoo duuba argitee sunnaadha sunnamoo akka daran lakaamaa jiran sanii fi kunillee waan muhimmii jechuudha kunis waan muhimmiidha waan duuba argiteetiin irraa barsiisuun barbaachisuu irraa jechuudha kun amma jara barsiisuu osoo hin ta'iniyyuu yeroo dalagamaan irra argamsiisu malee waan jarri ofii barataniitiin ofirratti dalagaadhaan dalaganii miti hooma dalagaadhaan haadhaa fi abbaan irra argamsiisanii jedhan jechuudha kun waqassu shaaribi akkasuma mallee waqassu shaarib affarroo gabaabsuu affarroo wanni jedhamtuni waan hidhii gara gubbaa irratti baatu tana hidhii olaantu gubbaa irratti baati isii tana ofirraa gabaabsuun isii tana ofi guddisuuni faallaa shari'aati isii tana ofi guddisuuni faallaa shari'aati affarroo ofirraa gabaabsuuni shari'atu akkas akeeka yoo ofi guddisaniitiin jedhan haga wanni adda addaa keessa galuu dhiyaatu takka guddisanii deema namni gadi wanni suni sunnaa shari'aa teenna wal adda gariin nama ta olaantu tana farroota jedhan tana guddisee ka gadhaanu kana ofirraa fixee ka gubbaa gana hagantuunni keessa galu tokko keesseeti kasilaa gadhaanu kuni kasilaa shari'aan hambisaa jette kuni waa takka irra hin jiran asfaaltiidha karaa garri gadhaanu kun garri olaanu kun immoo kasilaa qulqulleessaa jedhaniin kuni wantoonni gariin bakka galtu ta dhabde keessallee galuu hima dandeetti sila akka inni itti guddiseetiin hin jiruuf faallaa wal jala deebitee dubbiin ka gubbaan kana qulqulleessaa jetti shari'aan ka olaanu kana ufirraa qulqulleessaa jette ka gadhaanu kana immoo gadhiifadhaa jedhan ka gadhaanu ka areeda jedhameetiin hin dubbatamu kana ka gadii kana gadhiifatanii ka olaanu kana ufirraa qulqulleessutu barbaachisaadha shari'aan irraa akkasaa keeyti isa olaanu kana ofirraa qulqulleessaatiin ka gadhaanu kana gadi lakkifadhaa akki sunna akkasanii jechuudha akki sunna akkasanii ka olaanu yoo hambisanii ka gadhaanu yoo qulqulleessaniitiin jedhan faallaa sunnaa deemutu irraa mul'ataa jechuudha faallaa sunnaa irraa namni kun akka faallaa sunnaa irra jiru irraa namaa mul'ataa jechuudha ijoollee ofiillee akkuma san fahamsiisutu irraa barbaachisaadha ta olaantu tana ofirraa fixanii ka gadhaantu kana abbaa rabbiitti laaffiseetiin jedhe hambifatu yoo sunnaa shari'aan karaa gootetu yoo akkasanii jechuudha gariin namaa cufaa yoo oluma qabeetumaan fixa gariin namaa ka gadhaanu kana fixee ka olaanu kana hambifata ka olaanu kana sunnaa isiin irraa dhufteetiin jette irraa hin beeyne garuu sunnaan sila amma shari'aan islaamaa jettu ka olaanu kana ofirraa fixaati ka gadhaanu kana hambifadha mee akki sunnaa akkasan akka qulqullinuma jiruu namaatitti ka olaanu kun yoo ufitti guddisaniitiin jedhan waan dhuganiif waan nyaatan cufaayyuu itti shaarakee nama harkaaka qoodaayyuu irraa godhataatiin jira addadatti nyaattu yoo si guddateetiin jedhame wanni nyaataatiif wanni dhugaatiillee gubbaasan irratti tuqamtee hafti qulqullinnuma gara jiruu namaatittillee namaaf hin tolu wanni kun immoo qulqullinni irra jabaanii ka shari'aan jette sun duuba argiteetiniin ka waa cufarraa caalu ka gara aqliirrallee ka shari'aan jette suni qulqullinni san caalu tokko yoo jiru wanni shari'aa islaamaa tanarra waa qulqulleessullee hin jirtu keessaa fi zaahiraan illee wanni waa tolchu isiirra hin jirtu jechuudha kanaafuu maal barbaachisa jechuudha re affarroo ofirraa gabaabsanii ka gadhaanuu ka areedaa kana gallikkafachutu yoo sunnatti namaa qajeelaa jechuudha affarroo tana ofirraa gabaabsuun hedduu waan barbaachisaadha ofitti guddisaniitiin deemuun hin barbaachisu bar yoo sunnaan biraa nama seente namni affarroo tana gabaabsu waan biraati ilaala affarroo tana ofirraa fixu
waan biraati ilaala yoo dura sunnaan islaamaa tun si senteetiin jette afarootan ofirratti hin jibbitaa yoo ofirraayyuu ofirratti nan biftu ofirraa gabaabsuun waan duuba argiteetiin shari'aan itti akeeytu sanii fi ofirraa gabaabsutu hedduu barbaachisaadha jechuudha waan duuba argitee ofillee itti dalagni ilmaan ta'inallee barsiisuun barbaachisurra. akkasuma mallee wanatful ibxi rifeensa bobaa jalaa kanallee ofirraa buqisu rifeensa wanatfi jechuuni buqisu jechuudha ibxi jechuuni bobaa jechuun rifeensa bobaa jala bahu kana ofirraa buqisu jechuudha kunillee maaliifuyyoo kanallee ofirraa deemsisuuni waan shari'aan karaa goote jechuudha ofirraa deemsisuun barbaachisaadha ofirraa buqqisuu santuyyoo irra khayriin keessa jirti irra karaan bareedan sanii irra jaalatamaan sanii jechuudha akka irraa barbaachisu wanni shari'aan itti akeeyteetiin jette fayyaa namaatiif illee santu caalaa jechuudha shari'aan wayita jettu fayyaaf akkana waan biriitiif akkana addaan waan tokko irraa hin baafu akkuma cufattuyyuu akkana barbaachisaa wanni shari'aan jette waan cufaafuma keessa qabata wanni cuftee achuma keessa jirti jechuudha akka shari'aa jala butamiinsa ibaadaatittillee barbaachisaadha akka qulqullina qaama ofii wasakni adda addaa itti argameetiniin hafuurri adda addaa namarraa dhahuu kana cufa duuba argitee tiisuu cufaafuyyoo kana cufaa walumatti qabata wanna shari'aan akkanaa godhaa jettitu kana cufaa walii qabataa jechuudha akka kuni cuftunuyyuu nagaha baheetiniin jedhu shari'aan qulqulleessaa jette rifeensa bobaa jalaallee ofitti hin dhiisinaatii ofirraa qulqulleessaa jette ofirraa qulqulleessuuni waan barbaachisaadha irratti tiifamaniitiniini ilmaan ufiillee waan akkasii fahamsiisuun irraa barbaachisaadha jechuudha beeyta waan shari'aa kana namni yoo shari'atu akkana jedheetiniin qabatee jala deemeefi yoo atummaan eega guddattee jette turuma keessa qaamuma keetti irra argite ofirraa buqqifteefi yoo sunnaan akki jiru akki rasuulli jedhe akka kana waan kana shari'atti akeeke shari'aan immoo akkana qulqulleessuu karaa goote jechuuf hamtee jala deemte adda addummaa keessa jira maaliifuyyoo ibaadaadha wanni nuti jala deemaa jiru kun shari'aan rasuulaa kun amrii wanni rasuulli tajaajile kun akka jala deemnu kun ibaadaadha isa jala deemuun ibaadaadha ibaadaan immoo yoo niyyaa wajjin jiraatte irra bareedduudha irra sawaamni illee irra guddaadha maaliifuu akkuma hadiisa duuba argiteettiniin maatii ufii kana wayta qallaba kana itti kennan yookiin niyyaadhaan wayta kennanii fi wayta niyyaan malee jirtu sawaamni isaa walirra caalaa jira saniifuyyoo wanni tokko yoo niyyaan jiraate ibaadaa ta'uu beekanii akkasitti faana bu'anii ittiniin jala deemanii waan san geggeessan hedduu irra barbaachiftuudha sawaamni isaallee namaaf argama guddaa ta'eetiin ilmaan tana waytuma lafaa ol kaatu waan tana shari'atti ajaja jechuu yoo fahamsiisaniitiin jedhan ijoolleen tuni shari'aan islaamaa shari'aan nuti irra deemaatiin jiru waan kan akkana akeeyti waan kan akkana irraa dubbatti qajeelfamni isii akkana jettee fahamteetiin karaa kana deemti jechuudha yoo namni gaafatellee waa ofirraa deebisuu danda'an afaanuma kanaanuyyuu osoo daliilaa wajjin illee osoo hin ta'inuyyuu homa ofirraa buqqisuma kanaayyuu sila maaltu itti sin ajajee yoo jedhanii namni tokko gaafateetiin jedhe shari'aa rabbiitu itti ajajee shari'aan rasuuliin ittiin dhufeetiin jedhe alayhi salaatu wassalaam isa kana ofirraa deemsisuun nu ajajjii jedhaniitiin ofirraa deebisan haga daliilaan ofirraa deebisuu gahanittuyyuu afaanuma kenna kanaanuyyuu akkas ta'u ofirraa deebisuu beekutu irraa barbaachisaadha jechuudha waan kana ilmaan teennallee barsiisuun hedduu barbaachisaadha achuma keessa ka guddaa ka namni gugurdaallee kan beeyne hin barata ka dagateetiin jedhellee hin yaadata amriin shari'aa ka waan cufaayyuu irra dubbattu irraa walii dabarsuun hedduu waan barbaachisaadha baarakumullahu fiikum akka kana fakkaatti jechuudha darsiin teendataarraa baay'ee miti wanni walii dabarsinuu gaggabaabsineetiniin hagatti masan duuba argiteetiniin akka isin guddatteetiniin namallee nifachiifne gabaabduudha walii dabarsinaa بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء درسنا الراك كان فكاتي اسن الله ورن رغفتين جري خير قد ربي سنين هلكه جزاكم الله خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.